Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoonni chaanalii Abbaa Musliim. Arra barnoota haalaan barbaachisaa fi barnoota bareedaa tokkoon isiniif qabadee dhufee barnoonni keenya kanarraa maaliin an jettan seetingiiwwan habbaa ja'a murteessituu fi barbaachiftuu tan namnoonni TikTokii fayyadamaa jirtan hundi keessanuu beekuu fi ittillee fayyadamuu qabdan takkaan isiniif qabadee dhufee TikTokii keessan fayyadamaa jirtan taanaan seetingiiwwan jaantana beekuufillee ittillee fayyadamuu qabdaniin isiniin ja'a. Akkasumatti faayidaaleen isii viidiyoon keessan akka view guddaa argatuuf isin gargaarti. Akkasumatti fooloon teessan yeroo gabaabduu keessatti akka jijjiiramtuuf isin fayyaddi jechuudha. Arra seetingiiwwan abbaa jaan kanarraa waliin ilaallaa. Obboleeyyan chaanala keenyaaf haaraa taatan sabiskiraaybii, laayikii, sheerii godhuudhaan hangaduma barnootaan naa waliin turaa kallattumaan karaa barnootaa. Gamanumaan namoonni koyina TikTokaa guuttatanii giftara ta'uu barbaadan jechuudha. Karaan itti guuttattan isin dhibee Itoophiyaa miti bakkuma feetanuu jiraadha jechuudha. Kunoo kana kan amma namaaf guutaa jirru jechuudha. Namoonni koyina bitachuu barbaadan kallattumaan lakkoofsa bilbilaa kiyya kanarratti naa bilbiluu dandeessan, takka WhatsAppiidhaan naa bilbiluu dandeessan, akkasumatti imo waa hunda fayyadamtanii na dubbisuu dandeessan isiniin jaa. Akkasumatti namoonni akkaawuntii biyya alaa banachuu barbaadanillee jechuudha. Akkaawuntii maallaqa dalaguu akkaawuntii TikTokaa jechuudha. Fooloon teekuma kudhan gallaan akkaawuntii maallaqa dalaguu biyyoota addunyaa keessaa TikTokiin biyyoota 5 qofa keessatti maallaqa kafalaa. UK fi Jarman, Faransaay, akkasumatti Jaapaanii fi United States jechuudha. Biyyoota 5 tana keessatti namoonni akkaawuntii TikTokaa banatanii maallaqa doolaara irraa hojjechuu barbaadanis bilbiluma kiyya kanarratti na dubbisuu dandeessan isiniin jaa. Kallattumaan karaa barnootaatiin isin dabarsa. Akkumaan durarratti isiniif ibsuuf yaale seetingiiwwan murteessituu fi barbaachiftuu habbaa ja'a TikTok irraa waliin ilaallan isiniin jee TikTok keessan keessanii galtan jechuudha. Eega kanatti TikTok keessan keessa galtanii booda bakkuma firoofaayilii ijoo kana jala seentan jechuudha. Firoofaayilii keessan jala seentaniituma bakkuma sararrii sadii deeyila galee ciciisu kanarratti tartakka kilik godhatan jechuudha. Gizee irratti qotan booda akkanatti isinii baasaa kan gama jalaa kanarra jiru setting and privacy kan jiru kanarratti tartakka kilik godhatan jechuudha. Gizee kanatti irratti qotan booda akkanatti settingii bilbila TikTok keessanii keessa akkanatti isin galchee jechuudha. Keessa gad deemtanii maal irratti qotan activity center kan jiru kanarratti tartakka kilik godhatan jechuudha. Gatooftanii activity center kan jiru kanarratti tartakka kilik gootan jechuudha. Gizee kanatti irratti qotan booda akkanatti isinii fidaa jechuudha. Gizee irratti qotan akkanatti isinii fidaa. As keessa amma maali wanti nuti waliin ilaallu watch history jechuudha. Comment history akkasumatti search history jechuudha. Watch history kan viidiyoo nuti daawwannee dabarsinee jechuudha. Viidiyoo nuti daawwannee dabarsinee kan lamadallee daawwachuu barbaadnu jechuudha. Kan daganne jechuudha. Dhufnee as keessa laallachuu dandeenya jechuudha. Akkasumatti yoo nun barbaachifnellee watch history tanaaf irraa haquullee dandeenya jechuudha. Yoo isin hin barbaachifneef irraa haquu dandeessan irra qabdanii dileetiin kun ogummaa jalaa kanarra jirti. Dileetii irratti kilik godhachuu dandeessan jechuudha. Viidiyoo eega TikTokii banattan isin daawwattan hundaa'u as keessatti akkana walitti isinii qabaa jechuudha. Viidiyoo kana lamada deebitanii daawwachuu barbaadnaan isasuma keessaa daawwattan jechuudha. Guutuu isaaf irraa haquu barbaadnaan select bakkeetti sanarra kilik godhataniituma raayitiin fuula dura ni jirti. Raayit irra gootanii dileetiin gamuma jalaa kanarra jirti dhuftanii dileet irratti tartakka kilik godhattan jechuudha. Guutuu isaaf irraa haquudhaaf jechuudha. Akkanatti dileet irraa godhuu dandeessan jechuudha. Kan irra deebitanii daawwachuu barbaadan immoo daawwachuu dandeessan jechuudha. Kan lamadaa asuma keessaa osoo hin beeyin maal waliin ilaalla comment history jechuudha. Comment isin viidiyoo namaatii fi akkasumatti nama wajjii waliif barreessitan jechuudha. Kunis isa barbaachisaadha. Laaltanii yoo isin hin barbaachifneef irraa dileet godhuu dandeessan jechuudha. Kan itti aanu immoo search history dha jechuudha. Waan isin TikTok keessan irratti search gootan jechuudha. Maqaa namaa ta'us waan isin achirratti search gootan hundaa'u ifirratti qabeetaa jechuudha. Yoo isin hin barbaachifne hunda siitu firraa haquu dandeessan jechuudha. Yoo isin hin barbaachifne irruma qabdan jechuudha. Kunooti raayitiin fuula dura ni jirti. Raayit irratti wixaniituma dileet firraa gootan jechuudha. Ta'e isin hin barbaachifneef irraa haquu dandeessan jechuudha. Karaa seetingii lammaffaa waliin dabarraa jechuudha. Seetingii lammaffaa tan argachuudhaafis TikTok keessan gama gubbaa bakka sararri sadii deeyila galee ciciisu kanarra ni tuqattan jechuudha. Seetingii and privacy kan jiru kanarratti ammallee tartakka kilik ni godhattan jechuudha. Privacy kan jiru kanarratti mallattoo qulfiitiin kan jiru kanarratti tartakka ni tuqattan jechuudha. Gizee kanatti tuqattan booda akkanatti keessa gatooftanii bakka download jettan irratti ni tuqattan jechuudha. Kunis amma maaliif nu fayyadaa yoo kanaan jettan taate viidiyoo isin TikTok keessan irra gadhiiftan jechuudha. Namoonni daawuloo godhatanii akka itti fayyadaman barbaannaan on gootan jechuudha. Akka namoonni viidiyoo isin gadhiiftan daawuloo hin godhanne yoo barbaadan ammoo ofii ifirraa gootan jechuudha. Yoo barbaadan ammoo on godhatan yoo hin barbaanne ofii ifirraa godhuu dandeessan jechuudha. Seetingii sadaffaatti waliin dabarru sadaffaa argachuudhaafis bakkuma sararri sadii deeyila galee ciciisu kanarra ni tuqattan jechuudha. Seetingii and privacy kan jiru kanarratti tartakka kilik ni godhattan jechuudha.
Eega kanatti seetingii teessan keessa galtanii booda gisee kanatti oluftanii booda contact preferences kan jiru kanatti tartakanii buutan jechuudha. Gisee asirratti tartakka kilik godhatan booda kanatti isinii baasaa jechuudha. Kunis amma maaliif nu fayyada kun nan jettan taate viidiyoon namoonni akka addunyaa gadhiisuu akka dafee isin bira dhaqqabuu fi viidiyoon keessanillee akkasumatti akka namoota hedduu bira isinii ga'uuf isin fayyada jechuudha. Bakkuma refresh jettu tanarratti ni tuqattan jechuudha. Refresh irra gisee tuqattan booda continue tanarratti ni tuqattan ammallee refresh kan jiru kanarratti tartakka kilik ni godhatan jechuudha. Gisee kanatti irratti tuqattan booda sanduuqni kun akkanatti sanduuqa fuula isaa dura kaa'ee isiniif fida jechuudha. Sanduuqa kana firii torba isiniif fida raayitii irra ni godhatan jechuudha. Gisee kanatti raayitii irra godhatan booda sammiitiin jaluma kanarra jirti sammiit tan jettu tanarratti tartakka kilik godhatan jechuudha. Akkanatti gisee sammiitii godhatan booda refresh gootanii jirtan jechuudha. Irraa booda deebina. Seetingii afuraffaarratti waliin haala birroo jechuudha. Afuraffaa argachuudhaafis bakkuma sarrii sadii legalee ciisu kanarra ni tuqattan jechuudha. Setting and privacy kan jiru kanarratti tartakka kilik ni godhatan. Inni guddaan isa amma waliin ilaaluu deemnu kana jechuudha. Privacy kan jiru kanarra ni tuqattan jechuudha. Gisee privacy irratti tuqattan booda akkanatti isinii fida jechuudha. Private account kan jiru kan gama gubbaa kana ilaaltan jechuudha. Akkanatti off ta'ee isinirraa hin jiru taanaan jechuudha. Akkanatti off ta'ee isinirraa hin jiru taanaan kan gubbaa kun jechuudha. Accountiin keessan yoo kanatti kan on ta'ee jiraatu taate amma tarni on haa godhu jechuudha. Yoo kanatti kan jiraatu taate accountiin keessan namoota hedduu biratti mul'achuu hin danda'usi. Namoonni tokkolleen follow yoo itti ergattee siif deebisuu hin danda'anii followlee sitti ergachuu hin danda'anii jechuudha. Yoo kanatti kan isinii jiraatu taate accountii keessan private irraa kaafachuudhaaf irrumattu hixaniituma switch gootanii akkanatti ifirraa off gootanii jechuudha. Seetingii shanaffaa irratti waliin haala birroo osuma TikTok keessan keessaa hin bahin jechuudha. Shanaffaan bakkuma data saver jiru kanarratti tuqanna jechuudha. Data saveriin kunis maaliif isin fayyada? Namoonni daataatti fayyadamtan jechuudha. Akka daataa keessan isiniif qusatuuf isin fayyada jechuudha. Akka daataa fayyadamnaan bakkuma kana tuqxanii on godhachuu qabdan jechuudha. Namoonni wifi fi kanaaf fayyadamtan rakkinaan qabu jechuudha. Jaaffaas osuma seetingii teessan keessaa hin bahin jechuudha. Gama jalaa kanarra dhuftan jechuudha. Gama jalaa kanarratti akkana bilbila keessan olooftanii gama jalaa kanarratti firii app kan jedhu kun ni jira jechuudha. Firii kanarratti ni tuqattan jechuudha. Kunis amma maaliif isin fayyada? Bilbila keessanirraa bakka duwwaa guddoo takka argachuudhaaf isin fayyada jechuudha. Ani amma sa'a 24 keessatti yeroo hunda seenee bakka kana kiliir irraa godhaa oole jechuudha. Amma meeqarra jira laalii ammallee irraa hir'ise jechuudha. Bakkuma daawuloodis jiru kanaas kiliir ni gootan jechuudha. Keechii kanallee akkasumatti kiliir irraa gootan jechuudha. Bakka duwwaa bilbila keessan keessaa akka harkattaniif isin fayyada jechuudha. Kun kiliir irraa gootan jechuudha. Kan gubbaatis akkasumatti irratti tuqxaniituma kiliir irraa gootan jechuudha. Bakka duwwaa guddoo moobaayila keessan keessaa baafachuudhaaf isin fayyada jechuudha. Maaliif osuma itti fayyadamtanii bakka guddaa GP 3-4 yeroo qabatu qabe jechuudha. TikTokiin bichaan jechuudha. Yoo dhuftanii bakka tana yeroon kilik irraan goone jechuudha. Akkasumatti kilikiin tun maaliif isin fayyaddi yoo naan jette viidiyoon keessan akka baaraalii isinii ba'u jechuudha. Akka namoota hedduu bira viidiyoon keessan isinii ga'uu fi akkasumatti akka viyuu guddaa argatuuf isin gargaara jechuudha. Keessaafuu yeroo viidiyoo keessan gadhiisuu yaatan jechuudha. Viidiyoo keessan karaa TikTokaa gadhiisuu yaatan bakka tana dhuftanii yoo irraa gootan baay'ee bareedaadha jechuudha. Akka viidiyoon keessan baaraalii isinii ba'uuf isin fayyada jechuudha. Obboleen chaanala keenyaaf haaraa taatan subscribe, like, share godhuu hin dagatinaa isin jaa. Chaanalli kun chaanala keessan chaanala barnootaati. Seentanii irraa barachuu hin dagatinaa. Waan isin dhibellee comment irratti nuuf barreessaa. Kaniin viidiyoodhaan qabadhee isiniif dhufu ta'a. Namoonni barnoota TikTokaa bal'inaan barbaadan bakka pileelisteetu tana jala seentaniituma. Gisee akkanatti bakka pileelisteetu tana jala seentan booda barnoota appilikeeshinaa jira, barnoota viidiyoo editingii jira, barnoota iimeelaa jira, barnoota TikTokaa jira, akkasumatti barnoota Telegram jira jechuudha. Barnoota YouTube jira, barnoota Facebookaa jira, barnoota hundaa of keessaa wal fakkaataniin isiniif kaayatiin jira jechuudha. Bakka pileelisteetu tana jala dhuftanii irraa fayyadamuu hin dagatinaan isinin jaa. Obboleen chaanala keenya kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share godhuu hin dagatinaan isinin jaa. Barnoota kana namoonni illee akka harkanii irraa fayyadamaniif share naa godhaan isinin jaa. Hanga barnoota biraatii walitti deebinutti nagaan naaf tura. Turtii gaarii.